oduu ammi Tiraambii erga waliigalteen waraana dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti Kaayirootti raawwatamteen booda ibsaa kaabinootaa waliin miidiyaadhaa kanneen hedduu ifdhaati. Bulchiinsi Tiraambii nageenya waaraa baajiddu galeessaa keessaaf argamsiisuuf daandii saaqee jira. Nageenya waaraa baajiddu galeessaatiif daandii saaqeetii karaa agarsiisee ifatti uummata baasuu fi nageenya argamsiisee jira jechuudhaan of dhaaduudhaan ammaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana hordofee akka gara Gibxii imaluu deemuus dubbateeti jira. Kana hordofuudhaan badhaasni Noobeelii nageenya jimmata boruu kan nama jechuudhaan kan himamaa jiru yoo ta'u, badhaasa Noobeelii kanaaf akka gaariitti foolatee if qopheessaa jira. Tiraambii dhugumatti way badhaasni Noobeelii numa mi'aawa. Inumaa barreessaan Usaayit Roobiyoonis osoo Tiraambii hin jiraanne nageenya buusuu mootummaan kamuu hin danda'u jechuudhaan Tiraambii faarsaa jira. Tiraambii gisee inni akkasii faarsu cidhaa taa'ee kooflaawwan badhaasa Noobeelii nageenyaatiif hedduu foolatee hedduu mirqaana qaba har'aan tana. Kana malee miti inumaa gammachuu kanaan guutamee akka gaariitti ibsachaa jira. Mee jidduu mallattoo gurraattiin tuqunaa subscribe godhaadha. Galatoomaan isiniin jaa subscribe qofan dagatina laal. Mallattoon gurraattiin yeroo hundumee 10,000 guutaa kada faalaati wanni kana. Galdabaa 10,000 guutaa. Inumaa badhaasa Noobeelii nageenyaa taraa tana madditti badhaasa biraa jechuudha. Baay'ee warra baajiddu galeessaa kanarraa ni rakkatayeeti yaada. Maaliif jennaan hedduu gammachuu qaban dhukaasa dhaabuun kun hunda gammachiise. Gaa warroonni mootummoonni baajiddu galeessaa kun duraanuu waa hannuu keessatti mirqaana qabanii duratti oree waan ta'e keessattuu Tiraambii badhaasuu keessatti akka gaariitti gammachuu qaban waan ta'eef badhaasa Noobeelii cinatti badhaasa biraa jechuudha akka dhuunfatti kan namuuf ta'aaf kun yaada kiyya. Kanatti aansuudhaan mootummaan Palestaayinis waliigaltee kana hojiitti hiikuuf qaama hundaa wajjin hojjenna jechuudhaan dubbatee jira. Dhugatti jechuudha waliigalteen kun hunda gammachiisee jira. Hawaasa Palestaayinii fi hawaasa Israa'el illee Tel Aviivii fi Yerusaalem keessatti argaman hunda gammachiisee jira. Hiriira haala gammachuudhaan gabbaanii jechuudha guyyaa irraan tanaa ibsachaa oolani. Kun ta'uu qaba waan hedduu nama gammachiisaatii nutis nu gammachiisa. Kanatti aansuudhaan Netanyaa'uun waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana nageenya waaraa Gaazaa keessatti buusuudhaaf Tiraambii jechuun bulchiinsi Tiraambii hojjechuun isaa shora kana taphachuun isaa dhugatti galatoonfatuu qaba jechuudhaan galatoonfatee badhaasni Noobeelii nageenyaatis Tiraambumaa mala jechuudhaan akka badhaasa Noobeelii nageenyaa Tiraambiif qaadhimee jira. Ammoo isaan lamaan kun Noobeelii nageenyaa kana wal fuusisuuf sirrumatti hidhatanii jiran ergatti qaban ji'a 3-4 caalaa afran kana jechuudha. Akkumatti jechuudha Noobeelii nageenyaatiif hedduu foolachaa jiranii. Ammas garuu kaabinoonni Israa'el falmii kaasanii jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana hin jaalanne hubanneen shororkeessota silaa kana kanneen shororkeessota jechuudhaan galmeessuu qabanii fi kanaan gurra silaa guutsuu qaban. Ammoo iccitii jabdu tokko as keessa jira. Akka xiinxala kiyyatti waliigalteen dhuga galgala kanarraa dhukaasni dhaabbata. Noobeelii nageenyaatis boruu kan namuu deemti. Kanaaf Tiraambii amma dhaabaa jeetumaanii hin mallattoone firmaan hin godhamne waan ta'eef dhaabsisee hanga wixxatatti namoota hanga wal jijjiirraan geemtu godhamtee tarii mumkin eega Noobeelii fudhateen booda wanni biraa uumamti yookaan Noobeelii yoo fudhachuu baate waan biraa ni uuma. Waan juus yaaddoon takka ni jirti. Haa ta'u garuu waan boru dalagamaa rabbii beekaa garuu waliigalteen har'aan tana kan duriin adda kan yeroo jalqabaatii fi nageenya waaraa argamsiisuu jechuudhaan nuundi jechuudhattis gammadaa jiru xiinxaltoonnii fi hayyoonnis yaada isaanii ibsachaa jiran. Kun haara galfii uummata Falastiin waliigalteen kun haara galfii fi boqonnaa uummata Falastiin ni ta'a jennee nutis yaadna insha Allah. Kanaan wal qabatee jechuudha mootummoonni hundi jechuudha keessattuu Maakroon waliigaltee kana hatattamaan dafee mallatteessee farmii godhu qaba jechuudhaan ibsa baasee jira dubbatee jira. Akkasuma barreessaan mootummoota gamtoomaniitis waliigaltee kana gammachuun simatee jira. Mootummoonni baay'een gammachuun simatanii jiran keessattuu mootummaa jechuudha Gibxiitii fi Turkiidhaa Joordan dabalatee Qatar hedduu galatoonfachaa jiranii. Maaliif shoraa waliigaltee kana akka gaariitti irreen taphatan isaan kana ammas gama biraatiin deeggarsaa fi nageenyi waaraan argamnaan ijaarsa Falastiin irratti
tokkummaa wajjin dhaabbannaa jechuudhaan akka gaariitti jechuudha dubbachaa jiranii. Kun ammoo nu hundaaf akka gaariitti nu gammachiisa. Kana malee miti kanatti aansuudhaan dhugatti jechuudha nagaya buusuu Tiraampiitiif an Tiraampi onni irraa hin jaaladha jee mootummaan Israa'el akka mootummoonni addunyaa guutuun jibbe waan agareef amma nagaya ifii filatanii jechuudha. Wal mormii feelmiin waa takka waan fiddu maaliif kara hundaan karriitti cufamtee jirti. Namni diinagdeen kufnaan walaas waraanni hanguma utaaluuf utaalaaf malee ni kufa. Diinagdee kanaatu waraanuma kanaa cibsa waa ta'eef diinagdee fi waraanni wajjin socho'a adda ba'uun ta'u lamaan irraa yoo tokko qabaatte waa takka tokkochi humna hin qabu jechuudha. Baadha beessa ta'a. Kanaaf nageenya kun nu addunyaa guutuu gammachiisee jira. Hedduu nu gammachiisee mootummoonni hundi gammachuun simatanii jiran inshaallah nagaya waaraa uummata Falastiiniif ni fida rabbiin akkanatti jechuudha warra obsee jechuudha nagaya buusa. Kanatti aansuudhaan ammoo qabsoon uummanni Hamaas godhe obsaa fi injifannoo nagayaan milkiidhaan xumursiisee jira. Waliigalteen kun isniirraa kan hojiirra oolu isniirraa wal jijjiirraa namoota 2,000 Falastiin gallakkisuun namoota 20 immoo Israa'el Hamaasis gallakkiftiif akkasitti mallattaa'ee jira. Isniirraa eegala Oktoobar 13 ammoo waa'ee gartee miti goota tokko jechuudha Falastiin Israa'el gallakkisuu gadi lakkifnu jechuudhaan dubbatteen Yaayaa Sinwaarii fi goota jechuudha obboleessaa Maama Sinwaar achirratti jechuudha haasanii jiranii kan yaadachiisaati ammoo xiqqishoo jechuudhaati wanti takka numa jirti. Hundaafuu nagaya rabbi haa buusu. Rabbiin nagaya kana waaraa haa godhu isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan gorsaan nageenya Raashiyaa guyyaa har'aan tanaa waggaa paartii Kooriyaa Kaabaa kabajuuf boru jechuudha kabajuuf deemtu Kooriyaa Kaabaa irratti hirmaatee jira. Achitti argamuun har'aan tanaa achi seenanii jiranii jarri jajjaboon kun wajjin jiran la Raashiyaa fi Kooriyaan Kaabaa yeroo makamuu hariiroo jabduu fi obbolummaa michummaa ajaa'ibaa waliin qaban gama hundaanuu. Kanatti aansuudhaan mootummaan Dooktar Abiyyiinis guyyaa har'aan tanaa konferansii komisarratti hirmaachuudhaaf yeroo Keeniyaa seenanitti haasaa taasisanii jiran akkasuma gorsaan ministeera baajiddu galeessaa Afrikaa jechuudha Geetaachoo Raddaatis haasoo achirratti hedduu taasisee jira. Afrikaan biyya badhaatuudha biyya waa hundaan utubamuu qabdu biyya waa hundaan guutamtuu jechuudhaan haasaa achirratti taasisaa jiranii. Nuti immoo caalatti wanti jechuudha nu gammachiisu nagaya uummata Falastiin kana arguutu hedduu nu gammachiise. Mootummoonni warra lixaatii fi hawaasni warra lixaatii hundi namummaan akkana laala. Mee osoo amantii yoo jennee dubbiin gartee miti Israa'elii fi Gaazaa Hamaas gidduutti jechuudha dhugaadha akka amantii yoo ilaalamtees garuu hawaasa addunyaa biratti ija namummaatii fi miidhama daa'imman kanaattu jechuudha wajjin sagalee ta'uutu irraa argama irraa mul'ata jechuudha. Nu gammachiisa. Kanatti aansuudhaan aktiivistiin Usaay takka haasaa irraan tana miidiyaa waliin taasifteen tan gargaarsan namoomaa yookaan jechuudha Global Smooth Filotillaa irraa odoo jechuudha gargaarsa namoomaa gara Gaazaa deemaa jirtu Israa'eliin qabamtee gara Usaayitti booda deebifamtee akkana jechuudhaan dubbatte daa'imman nyaachisuuf midhaanii fi gargaarsa waan dandeenyu fuunee osoo deemaa galaan addunyaarra yaa'aa jirruuti Israa'eliin hidhamnee hidhaa keessatti dararamnee sunidhaa osoo hin taane mana jechuudha azaabaat jechuudhaan hidhaa azaabaat jechuudhaan ibsitee jirti. Kana jechuudha laal gabaabdumatti wanni addunyaaf galees akka mootummaan Israa'el mootummaa salphachuu deemuu fi ammaas akka mootummaa waan amantii hojii waliin qabannee ilma namaa hundaa balleessuuf duugaan inni shanyee ilma namarra gaggeessu jiru kan nama hunda balleessu ta'uu inni irraa hubachiise ummata gargaarsaan deemaa jiru Yahudoota warra lixaa kanaas qabee hidhaanidha gargaarsa irraa dhorkuudha. Kana kun jechuun hedduu isaaniif galchiisee jira. Kana inshaallah waliigalteen kun haala gaariin xumuramee jira. Hawaasni gammachuun xiqqaa fi guddaa ijoollee daa'imman uummata Gaazaa kan rabbiin onnee jabinaatii fi sibiilummaa kan dheefanalleetu gammachuun dhukaasni duraa dhaammachuun nu nagaya waaraa fi alhamdulillah jechuudhaan rabbiif galata galchaa jiran uummata kan nama gammachiisu uummata rakkoo bal'oo keessattis rabbiif galata galchu kan jechuudha lafa isaan irrattis wareegamu boru nuti jannata malee as keessaa waan nu baasan jiru jechuudhaan dubbatan rabbiin gammachiisee jira nuti illee gammannee fi jira alhamdulillah honcuun faa oduu yeroo har'aan tanaati oduulee biraatiin hanga walitti deebinutti sheer godhuun facaasaa hanga isin dhiyeessu oduu ammeeti oduulee guyyaa guyyaa bireedduu isin biraan ga'uu itti fuftii arra oduulee suudii oo isiniif hin dhiyeessaa jiroo
لا الرب ودون قطون باجت تقولي سرجرتي hundaafuu gargaarsi namoomaa guyyaa arraan tanaatis itti fufee jira ammoo dhukaasni hanga ammaan tanaa galgala kana dhaabbate yaani murtaa'uus dhaabbatu malee galgala kanatti jechuudha akka meeshaa waraanaa gara sochii guramaa jirtus namni himaa jiru ni jira jechuudha gabaasan tokko tokko kan bahaa jirus ni agarsiisa hundaafuu nageenyi ni mi'aawa nyaatarra mi'aawa bishaanirra tola nageenyi waa hundi dursa waan ta'eef nagee kana nagee waaraa rabbiin hundaaf haa godhu galatooma nu dabalama maatii keenyataa subscribe godhaa ragaalee hedduu silaa viidiyoon isiniif dagaa oduulee dhugaa bichaan isin biraan ga'anii beektanii kana assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan naa turaa subscribe godhuudhaan dabalama maatii keenyataa ammoo kama kudhaniin guutuu adda faadhame yuutuub kaname jabaadha inshallah